Garaagarummaan mootummaa Waaqayyoof mootummaa samii gidduu jiru maali? Chaanaaliin kun dhugaatii jireenyaa hafuuraa keessa onnachiisa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maamiloonni keenya immoo like comment siniin jecha haga dhuma qophii keenyaatti nuu faana bu'aan affeerraa keenya. Tokko mootummaa Waaqayyoof mootummaan Waaqaa waan adda ta'e kan agarsiisu ta'uu kan amanan yoo ta'u, gaalee lamaan wanta tokko kan agarsiisan ta'uun isaanii ifaadha. Gaaleen mootummaa Waaqayyoo jedhu kitaabota kakuu haaraa adda addaa 10 keessatti yeroo 68 kan argamu yoo ta'u, mootummaa samii yeroo 32 qofa kan argamu yoo ta'u, wangeela Maatiyos qofa keessatti argama. Maatiyos gaalee kana qofa fayyadamuu isaaf wangeela isaa Yihuudoota ta'uu isaa irratti hundaa'uun hiiktoonni tokko Maatiyos mootummaa waggaa 1000 ilaalchisee barreessaa kan ture yoo ta'u, barreessitoonni kakuu haaraa kaan immoo mootummaa addunyaa maraa kan eeru ta'uu isaanii xumuraniiru. Haa ta'u malee itti fayyadama gaalee kanaa dhiyeenyaan qorachuun hiikkaan kun dogoggora akka ta'e ni mul'isa. Fakkeenyaaf Kiristoos bulchaa dargaggeessa sooressa ta'e wajjin yommuu dubbatu mootummaa samiif mootummaa Waaqayyoo wal jijjiiree fayyadama. Yesuus duuka buutota isaatiin dhugaan isinitti himaa sooressi mootummaa Waaqaa seenuun ni ulfaata. Maatiyos 19:23 keeyyata itti aanu keessatti Kiristoos akkas jedhee labsa. Ammas isinitti hima sooressi mootummaa Waaqayyoo seenuu caalaa gaalli ija qaruuraa keessa darbuun isaanii salphata. Yesuus jechoota lamaan kana addaan hin baasne garuu akka wal fakkaatanitti kan ilaalu fakkaata. Maarqoosiif Luqaas mootummaa Waaqayyoo kan fayyadaman yoo ta'u, Maatiyos mootummaa samii irra deddeebi'ee kan itti fayyadame seenaa wal fakkaatu fakkeenya wal fakkaatu irratti. Maatiyos 11 hanga 12, Luqaas 7:28 wajjin wal bira qabee ilaala. Maatiyos 13:11, Maarqos 4:11 fi Luqaas 8:10 waliin. Maatiyos 13:24 fi Maarqos 4:26 waliin. Maatiyos 13:31, Maarqos 4:30 fi Luqaas 13:18 waliin. Maatiyos 13:33 Luqaas 13:20 waliin. Maatiyos 18:3 Maarqos 10:14 fi Luqaas 18:16 waliin fi Maatiyos 22 Luqaas 13:29 waliin. Tokko Maatiyos gaalee mootummaa samii jedhu kan fayyadame yoo ta'u, Maarqoosiif yookaan Luqaas mootummaa Waaqayyoo jedhu fayyadamaniiru. Gaaleen lamaan kun wanta tokko kan agarsiisan akka ta'e ifaadha. Egaan hordoftoota keenyaa qophiin keenya irraa kana fakkaata ture. Chaanaaliin keenya yeroo mara soora hafuuraa keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Isinis sagalee Waaqayyoof barumsa sagalee Waaqayyootiin deeggarame jireenya hafuuraa keessan gabbisuuf onnachiisu argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuun viidiyoo nuti yeroo hunda post goon argachuuf ammoo mallattoo bilbilaa tuquun hordofaa isiniin jecha akka qophiilee keenya kan biraa wal agarruutti torbee gaarii qabaadhaa. Nagaa Waaqayyootti.